Ashama akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan wayitaawaa ta'aniin isinii dhiyeessa. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Gazee Goofaa ganda Keenichootti argamuudhaan lammiiwwan balaa sigigaachuu lafaatiin miidhaman jajjabeessaniiru. Dr. Abiyyi wajjin gifti duree Zinaash Taayyaachoo dabalatee qondaaltonni kanneen biroos iddootti argamuudhaan gadda isaanii ganama kana ibsaniiru. Manni marii bakka bu'oota uummataa sababa balaa uumamaa suukaneessaa ta'e kanaan lammiiwwan lubbuu isaanii marartuu dhabaniif gadda biyyaalessaa guyyoota 3 turuu kaleessa labseera. Akkaataa kanaan har'a adoolessa 20 hanga adoolessa 22 bara 2016tti guyyaa gadda biyyaalessaa ta'ee tura jechuudha. Alaabaan Itoophiyaa hanga wiixata dhufuutti iddoo kamittuu gadi hiiqee mirmirfama. Odeeffannoo birootiin sirni baniinsa Olompikii yeroo jalqabaatiif istaadiyeemiin alatti gaggeeffameera. Sirni baniinsa Olompikii Faransaay Paaris 38ffaan Paarisitti halkanidha gaggeeffameera. Sirnichi haala addaatiin yeroo jalqabaatiif istaadiyeemiin alatti laga Seen irratti qophii addaatiin akka gaggeeffame gabaafameera. Gareewwan atileetiksii biyyaalee 206 keessaa walitti baba'anii fi lakkoofsaan 10,000 caalan akaakuu ispoortii 32 ni morkatu jedhamee eegama. Odeeffannoo dhimma biroo irratti xiyyeeffateen leenjii seenessa sabboonummaa guddummaa Itoophiyaatiif jedhu gaggeeffamaa jira. Leenjiin marsaa afuraffaa ogeeyyotaa fi hooggantoota sabquunnamtii magaalaa Finfinnee mata duree seenessa sabboonummaa guddummaa Itoophiyaatiif jedhuun jalqabameera. Leenjichi kaleessa kan eegalame. Waltajjii leenjii kanarratti ogeeyyotaa fi hooggantoonni magaalaa Finfinnee, naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi naannoo Beenishaangul keessaa walitti baba'an hirmaachaatiin jiru. Leenjichi guyyoota 5 kan turu akka ta'e itti gaafatamaan sabquunnamtii alaa paartii badhaadhinaa obbo Addisuu Araggaa himaniiru. Gara dhimma birootti yoon darbuu lammiitu lammiif dhaqqaba. Halkan adoolessa 14 bara 2016 jiraattota godina Goofaa ganda Goosdeetiif balaa uumamaa qabee dhufe. Balaan sigigaachuu lafaa lubbuu lammiiwwan hedduu galaafate erga mudatee booda guyyoonni lakkaa'amaa jiru. Dilbata boruu guyyaa 8ffaatu lakkaa'ama. Akka himamaa jirutti balaa sigigaachuu lafaa suukaneessaa ta'e kanaan lubbuun namoota 500 ga'anii darbuu hin oolu. Kan qabatamaan mirkanaa'e garuu 229 caaleera. 300 akka dhiyaatus har'a himamaa jira. Balaan uumamaa kun lubbuu namaa marartuu qofa osoo hin taane qabeenya hedduus barbadeesseera. Biqiltuun lafarra ture lafarratti hafuu hin dandeenye. Wanti lafarra jiru hundumtuu sigigaachuu lafaatiin lafa keessatti hidhimee hafe. Hedduu nama gaddisiisa. Mana tokko keessaa namoonni 2 hanga 3 ga'an balaa suukaneessaa kanaan lubbuu isaanii dhabaniiru. Ijoolleen hedduun maatii of biraa dhabuuf dirqaman. Amma lammiiwwan maatii of biraa dhabaniif giddugala tokkotti gargaarsi dhiyaachaa jira. Naannolee fi bulchiinsawwan magaalaa deeggarsa meeshaa fi maallaqaa taasisaa jiru. Midhaan nyaataa namoota du'arraa baraaramaniif ta'us dhiyaachaa jira. Deeggarsa gama kanaan taasifamu daran babal'isuudhaan itti fufuun barbaachisaadha. Baatii gannaa keessa jirra waan ta'eef waqtiinsaa qorra. Nyaanni walsimaan haadholii fi daa'immaniif ta'uu dhiyaachuu qaba. Kanneen mana keessa jiraatan sababa balaa kanaatiin dhabaniif mana jireenyaa ijaaruun dirqama ta'ee dhufeera. Dirqamni kun kan qaama muraasaa miti. Lammiin hundumtuu waan danda'uun lammii miidhameef birmachuu qaba. Hundarraa kanatu eegama. Yoo waliif naane wanti humnaa ol ta'uu danda'u hin jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dursuudhaan deeggarsa nyaataa fi maallaqaa taasiseera. Finfinneen hundaaf dhaqqabuudhaan beekamti. Deeggarsa hatattamaatiin magaalaan Finfinnee birrii miliyoona 45 fi 500,000 taasiftee jirti. Ittaansee naannoleen garagaraas hirmaachaa jiru. Hirmannaan jiru kan nama boonsudha.
Hordoftoota koo waan nu hordoftaniif waan na dhaggeeffattaniif hedduun isin galatoomfadha. Odeeffannoon kun namoota biroo bira dhaqqabuu akka danda'uuf laayik, sabskiraayib, sheer akka gootaniifin isin yaadachiisa. Haaluma wal fakkaatuun yeroo biroos egaa odeeffannoowwan wal fakkaataa dhimma Oromiyaa fi biyyaa irratti xiyyeeffatan kanan isin dhiyeessu ta'a. Fayyaa ta'a.